ashama harka fuune akkam jirtan naga keessanii baga jiraattan har'aan tana haala kamiin email ra notification isin dhufu akka ofirraa dhaabuu dandeettan isin garsiisaa jechuudha yeroo hedduu bakka hojiitti ta'ee yeroo nama wajjin ta'e yeroo nyaan yeroo adda addaatitti notification email ra groupii email ra dhufu fakkeenyaaf nama jeequu jechuudha hedduu nama jeeqa kanaaf haala kamiin ofirraa akka dhaabuu dandeessan isin garsiisaa ammas barbaachisummaa qaba email yeroo iddoo naannoo biraa bilbiluudhaaf networkii salphaan fayyadamuu dandeenya kanaaf ammoo wanni gaariin ittiin qabne immoo notification yeroo iddoo isarraa nama dhufaa jechuudha osoo atiin fedhin yeroo ati online hin jirre fa'aa online jira jaa kanaaf haala kamiin ofirraa akka balleessuu dandeetta isin garsiisa kanaaf na hordofaa jechuudha tokkoffaa maal gootu setting dhayxuu jechuudha setting isa kana kuno isa kana dhayxuu isarra qaqqabdu jechuudha isarra qaqqabdani booda immoo maybe keessan nama garagara irratti isarra qaqqabdanii fuula kana argattu jechuudha kanaaf irra gaddeemtanii email ka jedhu barbaaddu jechuudha as keessa email kanaaf email kee kuno as keessa jira jechuudha kanaaf eega barbaadanii booda email eessa ka jiru kunooti email jechuudha isarra qaqqabdu jechuudha isarra qaqqabdu ergasii booda fuula kana isin dhufaa jechuudha notification ka jedhu bira jettu kunooti notification isarra qaqqabdu ammas kanaaf haala kanaan allow notification jedha kiyya amma banaa jira jechuudha yeroo kamiyyuu yeroo namni group keessa seenullee yeroo group irra namni waan video adda addaa ergullee notification dhufaa jechuudha yoo haala kanaan jiraate kanaafuu kana ofirraa dhaabuuf kana off gochuu qaba jechuudha haala kamiin of godha kana ka buleeta yeroo kana irratti yoo qaqqabe kanaaf haala kanaan cufamee jira jechuudha abbaan fedhe amma waan fedhe erge yookiin na dhufuu hin danda'u so haala kanaan ofirraa cufnaa jechuudha kanaaf mee email keenya biraadhaan inu email biraadhaan ilaal so kunoo kana fakkaata kano haala kanaan email notification disable jira kanarra qaqqabe notification ki cufameera jechuudha kanaaf notification is off jira cufamaadha jechuudha kanaaf haala kanaan ofirraa cufuu dandeenya jechuudha kan biraa immoo maal gochuu qabdu asirra dhuftanii profile picture keessan yookiin bakka maqaan keessan jiru irra qaqqabdu jechuudha yoo isarra qaqqabdan bakka kana yoo qaqqabdan kana isin dhufa fuula kana isin dhufa ammas setting bakka kana qaqqabdu jechuudha tuqaa san bira qaqqabdu fuula kana argattu kanneen hundaayyuu off gootu jechuudha sound illee off gootu notification off gootu ammas group notification off gootu history notification off gootu kanallee off gootu jechuudha kanneen hundaayyuu off gootu ammoo kabraa kuno kanneen to'afee jechuudha kan ammoo save to gallery save photo to gallery na save video to gallery jira yeroo namni video isin ergee fi photo namni isin erge haala kanaan yoo dhiistan save gochuu dandeessu jechuudha kanaafuu photo ki video namni ergu save ka gochuu hin dandeenye kanallee akkasuma haala kanaan off gootu jechuudha yoo barbaadan on gootu isintu murteessaa jechuudha san kanaaf history illee yoo wanta nama wajjin haasoftan yoo delete godhuu barbaadan asan bira dhuftanii jechuudha kanarra qaqqabdu search ka gootan illee account keessan illee delete godhuu barbaaddu asirra dhufu jechuudha haala kanaan notification keessan akka isin hin jedhe email yeroo hojii ta'e yeroo nama wajjin jirtan akka isin hin jedhe gochuu dandeessu jechuudha so kana fakkaata galatooma waan dhageeffattaniif waan isin hin galin yookiin gaafii biraa yoo qabaattan comment godhaa YouTube Oromia Tubi subscribe godhaa galatooma waan dhageeffattaniif baay'ee isin jaaladha nagayaan tura